Masaanuun lama wal fixxee yeroo duraa Daaniinii fi Abrish yeroo roottaa irratti wal fixanii nuyis akka roottaa soogidda nu taasisi meeshaa keenya soogidda nu taasisi jedhanii ijoolleen shamarraa du'aayii gochaa turan jechuudha. Amma immoo jarri dhiiraa taraa meeshaa keenya akka Abrishii soogidda nuuf godhii ka shamarran irratti wal loltu jechuun isaanii waa hin oolle natti fakkaata. Shamarra fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Soofii Sokorruu akkam nagaa qabdu jirtu baga jiraattanii bakka isin jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u hundummaan keessanii yoo shamarra fuune isiniin jecha viidiyoo kana laayik sabskiraayib gochuudhaan eegalaa keessaa immoo sabskiraayibii naaf godhaa piliis sadaraa sabskiraayibii yoo sagalee kana dhageessanii utuu sabskiraayibii hin godhin bira hin darbin hamaa isinirraa naqatu jabeessaa isiniin jecha addagaa masaanuun lamaan jaartiin Abrishii ka duraatii fi ka boodaa jaalallanii fi haati ilmoo isaa wajjiniin dhufanii jiran baragaraatti illee yeroo zaam'ootaan baay'ee tokko bareeddeetti wayinii burtukaana fakkaateetti dhugaa dubbachuudhaaf yeroo da'anii kaan akka namarraa bareeda taanaanii nuyiifis rabbiin haa kennu jechuudha. Hadha Hermeellaanii akkuma duraan bartee roottaa qaxartee jirti akkanatti gida xilixxeetti akka waan Abrishii bira deemaartu jechuudha. Roottaa bira dhufuudhaaf akka kana bareedde roottaan mudiitti qabdi mana garaatti dhugaa rabbii mudiin isiin haa ta'e akki isiin itti haasoftu akki isiin itti Hermeellaa mijazi Hermeellaa jechuudha akki isiin itti gubdu baay'ee tokko nama dhibaa. Hermeellaan egaa maal jettee waamtee ani hammasii Abrishiin irra deddeebi'een si gaafadha. Abrishiin hin barbaadda moo hin barbaaddu yookaan hin barbaanne ta'ee ani anqabaarraree yookiin immootu qanansiiseetiin jiraachifadha. Utuu gaaf tokko san dabbariin utuu gaaf tokko isan kaffa'iniinaniin jiraachifadha. Kanaafuu jireenya keenya keessaa akka hin seenne boruu borgaaf tokko akka ta'e dhuftee waa tokko jettu yoo akka hin feene dhaban si gaafachaa jira hin barbaadda moo hin barbaaddu jette jechuudha. Amma jira deebiin si gaafadha abbaa ilma keetiiti waan ta'eefu boruu akka hin gaabbine ani immoo yoo ati kanatti deebitu ta'ee shamarran araadaa shamarran amala qabaattee ciqicaqii tokko malee yookiin immoo qanansiiseen funuunseen jiraachifadha yookiin wajjiniin jiraadha kan jettu yoo ta'e an isiifan dhiisaa jireenya kee keessaa nan bahaa jennaan waraqata samaanii addaan kuttan dhiiftanii walitti araaramtanii walitti deebi'uu dandeessanii jettee hadhallee jala murtee roottaa gaafatti jechuudha. Roottaanis deebiin isiin deebifteef akkasidha. Akkuma argitan dhugaa itti kooraa akkam jedhaa sukkaara sii dhibba galchaa qasseettee jechuudha. Dhibbaa dhibbatti ani hin barbaadu jireenya koo keessaa baaseen jira. Jaalallaniif hin dura walii qabnu dhumateera. Jaalalli keenya asumarratti dhaabbateera waan ta'eefu ani hin barbaadu garuu fedhii isaa immoo hin gaafanna. Fedhii isaan ilaalla. Inni dhugaadhumatti si fuudhuu fedhuuf dhiisuu isaa yoo si fuudhee sargii godhadhaa rakkoo hin qabu itti daggisuu itti bakka yoo sargii godhadhaa homaa rakkoon hin jiru innummaan si barbaana dhugaa dubbachuudhaaf Abrishiin roottaa irraa qaba malee Hermeellaa irraa jaalala hin qabu jechuudha. Hermeellaadhumatu amma keessuun si akka kasalaa gubatutti siitu jaallata malee inni waan mana siidhaaf beekaatuma kolfeem namni waan sii biratti fataa hidhee jireenya gaa dabarsaatti fakkeessee jiraataara malee irra caala gammachuu kan inni qabu yeroo duraas kaasee ammas roottaa bira yeroo dhufe jechuudha. Egaa shamarran gara jireenya namaa keessa seentanii jaartiin walaa akka keessoo keessoo isaa keessa akka taa'attu hin irraanfatina. Warri lammaffaa dhuftan lammaffaa akka jirtan of hin dagatina. Warri jaarsa namaa jaallattanii fi warri jaallattanii jirtan viidiyoo kan dhaggeeffattan isin jechuu barbaadeeti. Egaa garuu jetteen ilaali garuu fudhadhuuti gaaf tokko isaa kaffa'amu gaaf tokko isa dabbaree jiru gaaf tokko isaa yaadda'ee jiru yoon argee mataa keerraa gadi hin bu'u jetteen ilaala mataa keerraa gadi hin bu'u jetteen Hermeellaan maal jette ati hoon barbaaddu maaltu si dhibee jetteen yoo ani hin barbaanne illee ilmi kiyya hin barbaada ilaala ilmi kiyya hin barbaada yoo ani hin barbaanne illee ilmi kiyya hin barbaada waan ta'eefu gaaf tokko isa dabbaree gaaf tokko isaa yaadda'u akkan arguun fedhuu isaa qanani'ee isaa gammachuudhaan jiraatu qofa malee kanaan durayyuu immoo na kaffa'aa na dabbaraa jedhee natti matee ture
Kanaaf kanaan booda akka isa dabbaruu fi akka isa kaffa'uun fedhu waan ta'eef qananii gammachuudhaan akka jiraatuun fedha. Inni immoo ishii sii jennaan sargii godhadhutti heerumeetti jechuudha. Daggisuun na tagaabu sushi kaales jetteen jechuudha. Inni ishii sii jennaani sargii godhadhaa itti heerumaa jetti itti heerume jetteen jechuudha. Kanaafuu ittiin heerumaa incaqaccaquu qanansiiseetiin inciqiccaqii tokko malee yeroo inni ol bahee gabba'u ishii jechuudhaan qanansiifachuudhaan sagalee gaariidhaan simachuudhaan jiraachifadha. Ilmi keeyyuu si taazzabaa isatti galgalaa ganama caqaccaqxu. Ilmi keeyyuu gaafa waa dubbachuu baree hermeellaan sirriidha jedha. Maamii maaliif akka hermeellaatti amalan qabaattu maaliif akka hermeellaatti abbaa kiyya naaf hin funuunsitu jedhee anaaf seera muraa. Jettee hermeellaanii ruuttaa sukkaara isii dhibba galchite jechuudha. Sukkaara isii waynee. Dhugaa dubbachuudhaaf otoo wanni kun waan dhugaa ta'eeti baay'ee tokko nama dhuge sukkaaressaa laakiin garuu dhugaa miti baga dhugaa hin ta'ini akkasitti jechuudha. Haala kanaa waliin turani guyyaadha jechuudha akbaarri jira yookiin oduun haaraa jira kana fakkaata. Kaleessa garmeellaan biyyarraan bahaa. Si dhabee jiraachuu hin danda'u si immoo siidhaa wajjin jiraatu ilaalaas taa'uu hin danda'u sirraan fagaadha jedhaa turte hadha immoo kunoo ruuttaa waammattee yoo waan hin barbaanne dhibbatti keessoo kee jaalalli kun hin jiru yoo ta'e akkam jennaan rakkoo hin qabu ilma isaallee dhufee ilaaluu danda'a jaalalli nuti duraa walii qabnu ana biraa isa biraa yoo dhumuu baate ana biraa dhibbatti 100% dhumatee jira. Kanaafuu akka barbaadde godhii akka barbaaddetti wajjiniin jiraadhu garuu isaa yaadda'uu isaa gadduu akka hin argine ani isa barbaaduu baadhullee ilmi kiyya isa barbaada ilma kiyyaaf jecha gammachuudhaan jiraachuu qaba jette jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama dinqisiisu yaani baay'ee tokko nama dhibu. Haala kanatti jiru jechuudha. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota Soofii Sokorruudha. Laayik sabskiraayib gochuun irraanfatina. Viidiyoo kana laayikii naaf godhaa sheerillee naaf godhaa inshaallah. Viidiyoo itti aanuun kan walitti deeminutti nagaadhaan naaf tura galgala gaarii isiniif haa ta'u.